Raju ergas dhukkubne deh ans dhukkubee irratti cinqamaa ture yumen deh erga amma sisteemaan itti goodhaan barbaadu jira. Bakka waan ba'uutiif yaadin waa takka anatu si baasa mana kana ammaaf garuu Asmaan dhugaatisee taankii hedduu galatoom jechuun sitti qaata galatoom sitti barbaada. Fidoo kana ishee shirgudhaa biraan ga'a. Atilleen akka obboleettiitti nyaattee hedduun si galatoomfadha. Dhugaa bartee maaliifii namni takka dhugaa namaa hanga ba'ee turtus guyyaa takka ba'uun ooltu. Inni sin beeku. biraa akkasii hin jijjiirre hin jiru kan dhiira mana kana akkan gadi ba'ellee siin finne gadi ba'uun dhawwanii jiran. Ishee akkam gochuu danda'u? Fayyadu duuba baaltoo qofa haadheen kan tuccuu guutuu wanti akkam jechuudha. Raju gizee akkana kana obsaniitu akkuma ta'utti ta'uu qaban dirqama. Namticha jira. Namticha ofuun beeku rafaa jira. Rafaa jira. Qoy garuu akkamta kana ta'uu dandeessa Raju? Maaluma taateeti kana ta'uu dandeessa? Guyyaa lama qoonqoo nyaanni jee. Ishee San booda akkuma tasaa hulaa lubaneeti qoonqoo takka fidee hularra naa kaaye. namtichi moo? Nama nyaatteereeti? Si taatu nyaadhu si ta'uu baattu dhiisii yee guyyaa lama qoonqoo nyaanni hiree gaafureetuma xiqqoo fi maraan nyaadhe. Armii gaafadheen jirame nyaata hojjedhe ana namtichi sana numaatti hin goone naan jechaa turte. Ishee erga nyaata sana nyaattee akkas taateeti? Namtichi kun kanii fi seerii si godhee sillee kaati maraattu akka ati mana kana keessatti wallaan si godhaa jiru. Guyyaa tokkollee naaf itti waliin garee bar isa kana hubadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee hordoftoota daawwattoota kiyya qaqqaalii akkam jirtan nagaa qabdanii akkuma jirtanitti nageenyi keenya isin bira haa ga'u isin jechaa egaa har'aan tanas akkuma argitan mana jira jechuudha mana jira viidiyoo har'aan tana qabadhee dhufee viidiyoo maaliitii akkuma kalee galgala viidiyoo isin gadhiisee ture naa fi firoo wajjin taanee jechuudha sababa gartee rakkoo obboleessa keenyaatiif qabnee akkasuma akka nama takkaatti saahiba xiyyaraa jiru jechuudha akkasuma haadha mana isaa faayoo fi ilmaan isaa jechuudha. Kan torbee lamaa oliif ukkaamsanii jireenya isaanii keessaa baasanii jechuudha akka malee roorrifamaa jiran. Sababa gartee yaani duraa wal quban qabneef yookaan immoo namuu gaa hojiin bakka karaa nu qooddee gartee yaani namuu dalagaadhaaf fiigaa haala jireenya biyya namaa kanaatu akkanaa. Sababa gartee walii yaafatu dhabuutiin dila kana hunda jechuudha viidiyoo illee waraabaa miidiyaa gabbisaatuma akkana godhaa turan kan nuti quban qabne jechuudha keessatti namoonni hedduun quban qabne. Sababa gartee yaani viidiyoo namni keessaan dubbisuutiin viidiyoo sana arginee sanada dhaabbadee qaamaan tanaa jechuudha viidiyoo akkam takka kaleessa sanii gadhiisee ture. Yaani warri komantii jallattis ta'ee ammas namoota biraatiitu ogonan mana gartee akkanaa qaadeenii mana bakka dhabnu mana gartee duraa raajuun fa'aan galan manni isaanii qulfida walumaa galatti isinii galee mana gartee duraa wajji gallu maal nuun jedhanii ollaan achi baachii takka ga'anii mana ni jijjiiratan maal nuun jedhanii dheenii dhabne jechuudha malee mana duraa waliin galuu turre jechuudha ollaa takka waliin galuu turre. Deebii na caalaa firoo fa'aa immoo waliin beekan jedhii yaada. Mucaa hamataa diimaa sana. Isinii galee saniifuu wantiin jechuu barbaadu har'aan tana alhamdulillah wanti gartee yaadni keenya nuuf guutamee jiraachuu wanti yeroo hedduu dhamuutti jiru. Cinqamuu jiru naaf milkaa'ee jira alhamdulillah raajuu ijaan harkoo kiyyaaf hedduu kan gammadee sababa kiyyaa alhamdulillah lubbuun jiraachuu keenya wanni guddaan jatumaan jiraachuu malee tagartee yaani waan isaan itti godhanii waa hunda caala san inshaallah akka namni takkaatitti dhugaa jirtu laalee waliin gartee yaani maalii dhugaan abbaa duubaa dubbiin abbaa duubaa yeetti akkuma jaan isinii galee hundaafuu walitti yommuu teenyaa akkanatti himti namni akkana akka walitti hin ta'u namuu maaliif namuu namaa ifirraa wal dhorkaa jechuudha isinii galee har'aan tana gaaddisee hedduu takka hedduu si galatoonfachuu barbaada hedduu galatoon maaliif galatoonfachuu barbaadde yootaan gaaddisee jechuudha. Santurallee viidiyoo godhisaa jirti. Akkuma viidiyoo sanatti arganii turtan viidiyoo irratti arkee viidiyoo jechuudha. Wanti maal hundi jechuu turanii raajuu fufaa bakka takka bakka gartee ilmi namaa ittiin dhaloonne bakka gartee xarafa magaalaa irraa baasaniiti ukkaamsanii maal jechuu turan. Isinii galee namoota gartee hedduu nama isaanillee beekuun bilbilaanillee taa'ee gaafanneetiin itti dhibbas akkasuma jechuu turan. Isinii galee isaan ammoo manuma kana keessatti ukkaamsanii akkuma viidiyoo irratti argitan wanti guddaan an barbaadu kana jechuudha. Maaliif tana booda bakka akka isaan jiran baruu osoo hin taane hirkixanyatti jechuudha bakka inni jiru bareetiin jira waan ta'eef viidiyoo qabadheetu jira viidiyoo ragaadha wajjin jechuudha nama gartee arabaatis fudhadhee nama afaan oromoo TV yaani tichin durjumaana isaaniif ta'u jechuudha gama mootummaatiinis taanaan fudhannee deemuu deemna maaliif wanti guddaan biraazil wanti sitti barbaadu ati raajuu silaa viidiyoon argitu
haati rakkoon qabu yaani boof yaa bas yoo jechuun akka nam takkaatti haa yaalu isinii galee harkini viidiyoo irraa qabatamaadhaani bakka inni jiru deebii immoo mana gaaddisee baadhas barree jira nama gartee biyya qoon nugeessee alhamdulillah yaani isaanis namni sunis haa galatoomu asumaanuu galatoomsichi barbaada hojii deenee ture gin ammoo isaan sababa waan kana hunda obboleessi keenya raajuu jechuudha badii takka malee sababa gartee namni takka yeroo ammaan tanaa kana gaafa ati namaaf toltu yaadde toltu ati namaa yaaddu hamtuu taatee suma deebiti jechuudha sii galee sababa inni gaaddisee jechuun akka normaal akka nam takkaatiin wal bara wal beekanii seen gubbaan obbolummaa rabbiitii fi akkasumas oromummaa walii qabanii eeboo nam takka wal baree خيار قرتي دبي عارس أتي عادي قادسي أجي خيسة تسون قنا شرين دلوا جرو سبب قرتي راجو نرتنا كيف إني بري راجو أكاس قرو تري سبب قرتي سني تبيشين سلا قرتي دوا إني إيشو واسو يعني راجو واسو تري كرسا قادسين دودي سبب خناتين شرر يادني راجو تو وان خنا قدي قادسي رتي چورال سني قالي خيني تبقى toltu yaadee hamtu sharri jiramtee rakkoo tana hunda seenee hundaafuu rakkoon qabu akka nama takkaatitti dhiirti mara waa hundaa mudata dhiira jechuudha dhiira wanti mudane dhala qofa sii galee rakkoon qabu waa hundaafuu ammoo achi keessaa gabbee taanaan sanbooda akkamitti akka walitti deemnu inshaallah asumarratti kan waliin arginu ta'a isinummaanuu wanti jechuu barbaadu asumaanuu viidiyoo tana sheer godhaarratti wanti keessan gaaddisee biraan naaf ga'a gaaddisee hedduu takka galatoomu jechuu barbaada asumaan illee bilbileeshii warri qabdan kan sanaaf ergaa bilbileeshiin qabu tarii immoo yoo kan wal qunnamnuu ta'e bilbileeshii irraa fuudhee viidiyoo waraabee ishii galatoonfachuun barbaada maaliif galatoonfachuu barbaada jechuun kan sanin oolamu hedduu cinqamu jira eessatti awwaalan amma tarii mana isaanii keessatti immoo bakka biraa geessan ayyoo mana keessatti bakka biraa geessan fa'aa yaadda'u jira ammoo mana keessa ta'uu eefa argine mana isaaniitis baree gibbii olaa alaa jechuudha cufaniitiin dheene yeroo ni fi eda doon dheene jechuudha akka nama normaal nama isaan beeku tokko dheene olaa doonne akka nama mana jirte jechuudha ijoollee daa'imaatiitu gabbee eenyu nun jettee jechuudha nama isaan hin beekne taanaan olaan dhaabanuu didan akka sa'aatii meeqaa qofana abbaan jenneetii gibbii irra dhaabbannee eegaa bullee hin baane jechuudha hin banne sababni isaa waan kana godhaniif waan mana keessatti dalagu jiran beekanii kana hunda kan godhan badii akkana gamalee jechuudha oke ani tolaraaju yaade sharti jirame wanti jechuudha barbaadu hordoftuuf daawwattoota keenya obsaan nu eegaa wallahi nuti afaan qofaan osoo hin taane yeroo hedduu haasaa qofaan nama viidiyoo irratti yaanu jechuun nuumi jennee haalli jiru isin ammoo nu eegu jirtanii quba qabna haala biyya tana keessa deemu jiru wal qabatee jirtu tana sooshaal miidiyaa kana gubbaatti akkuma isin quba qabdan sababa gartee gaaratti ijoolleen yamanii jechuudha tumaa viidiyoo irraa waraabanii akkasuma jaartii biraa fuudhanii jaartii bira tumanii sababa saniitiin bakka oromoon yaanii habashaan jechuudha nufitu barbaadanii maal jedhanii biyya tana keessa shororkaa guddaa tokko deemu jiru warra warqaan qabne hunda qabanii miskiina haara deemu hunda guuraniiti mana hidhaatitti guuru jiranii asirraa karaa seeran alaatiin akka barbaadanii karaa barbaadan wanta gannaqu jiran jechuudha warra warqaan qabne sababa kanaatiin magaalaa keessa heddummaatanii deemuunis sababa gartee yaanii shororkaa ta'eefi dhufanii agana irraa turre malee silaa qaada waan goone jechuudha maaliifi sandura waan quban qabneefi isin galee wanni isin gochuu qabdan sandura nuti quban qabna dila kana hunda maaliifi yaanii miidiyaa kana gubbatti namni hojii mashquula waan takka FB malee namni yuutuubaan akkasitti wal hordofan jiru nuti akka warra keessa jirutti sababa saniitiif dila kana hunda raajuun cunqurfamuu danda'ee alhamdulillah dhiirti waan hunda mudatti rakkoon qabu ammoo viidiyoo tana araan tana wanti waraa barbaadee hedduu takkan qabne eessa akka jiru baruudhaaf hedduu kan yaadda'u jiru hedduu cinqamu jiru raajuu ijaan arguu keenyaaf hedduu gammannee alhamdulillah gin osoo ni beekin dheena duratti yoo karabii baasu ta'e bira dhaqee taanaanis bilbilaanis taanaan bilbila raajuu ni qaba amma yeroo daddabalan bilbilli isaa cufaadhaan dalagu bilbila raajuutii fi kafaayatulleen argachuu hin dandeenye jechuudha bilbila isaanii saniifuu hundaafuu isaa wajjinis viidiyoos ni waraabnaa yoo khatarii osoo cin dheena dura inninis bifa gartee gaaddiseenis ammaan tan isuma baasuudhaaf eeba gartee waa hunda dabartee isa baasuuf deemu jirti ammoo qaalicha kana yoo isa ajjeesne immoo waan nuti godhuu keenya arguu deessan qaalicha kana dhummaan gaaddiseetis diraamaan tanaatitti dhamaateetini oma inni jechuun garteemi yoo inni ol deemu jeen oluma deemu jechuudha akka inni farqa galfatee isaanuma kana hooggannu jiru jechuudha ishiin kana hunda quban qabdu oke saniifuu asumaanuu gaaddisee taankii hedduu galatoom jechuun sitti qaata galatoom jechuu barbaada viidiyoo tana shirshir godhaa biraan ga'a atilleen akka obboleetti nyaatti hedduun si galatoonfata dhugaa bartee maaliifi namni takka dhugaa namaa
hanga bee turtus guyyaa takka ba'uun ooltu inni isin biyya qabdan abbummaan badee karaa shiraati yoo deeme shira isaa lagiseedhaaf milkaa'uu fi danda'a malee waa xiqqoo booda shirri sun isuma deebi'a gamoo isaa deebi'a jechuudha. Saniifuu inshaallah dhugaa raajuutti inni baati san gubbaan ammoo raajuun as keessa haa gabba'u akka baasne inni baasnaani mootummaan gama mootummaatiinis taanaan amma yeroo ammaan tanaa kana keessatti sababa kabiyyee haala shorkaa irra jirtu yaa'iin goonu jenneeti malee nuti amma fakkeenya barbaaa qabaanidhaaf waraqaa qabna isaa amma warri waraqaa qabus yeroo kana keessatti waraqaa qabna yaa'anii mashaakila godhuu naamini wanni akkana dhorkan akka isaan beeksaniiti sababa kanaati jechuudha kan nuti xiqqoo suuta irraa jechuu jirru malee qaata waan goone asumaanu yaani wanti jechuu barbaadu biyya kana sheersee godhaa biraan gahaadha nuti illee gama keenyaan atis akka obboleetti nyaatti isa baasuudhaaf yaaluu keetiif hedduu daddu akkasii galateeffannaa ammoo qaalicha kana sababa gartee ati isa baasuudhaaf yaalteef waan ati shira isaa kana jalatti ishiin jechuun naqaateef ishillee akkanatti jechuudha tumee maal godhee kana hunda ijitan duratti nuti irraa siin kafalu ta'a yoo nuti irraa siin kafalle nuti hin dhalanne jechuudha arguuf keessan hordoftu daawwachuu waan isa godhu teenyu mush nama duraa miti beeki kun jechuun waan salphaa nam takkaatitti waan akkasii guddisanii wanta yaa'anii miti ammoo qunnamuu dadhabne isinii galee wanni inni kana godhaa jiruuf ulaa gibbii alaa ulaa meeqaaf cufaniiti bilbilaan hoggaan fi waa barbaachisaa ta'ee dhugataniiti alaa waa bitachaa jiran malee gabbaan wanti hin jiru isaan hundaa godhamaasee jechuudha sababa kanaati kan qunnamuu dadhabne malee akka noormaal bas wal arguun keenya nuu lama keessa waliin jira arras borus taanaan dila kana hojjetee abbummaan fedhee mana keessa guramee sa'aatii umrii isaa mana keessa taa'uu danda'u isinii galee gabba'uu ta'a gabboos baannaan manas barree inshaallah guyyaa takka bal'inaa wal dhufuu dandeenya isinii galee raajuu ammoo ni baasna akka barbaachisaa ta'etti viidiyoo qabatama ragaa qabatamaadhaan akka inni mana san keessa jiru qofa itti agarsiisne barbaachisaa taanaan gama mootummaati yoo ta'e mootummaan gaafa isaan banuu didan cabsuudhaafis waa takka jechuun waan akkanaatu hojjetamuu jiraannaan ulaa san cabsuudhaaf irraa wanni isaan yaanii takka hin daangessu jechuudha abbaa fedhes taanaan qaamni seeraa takka waan san tasgabbiidhaaf yookaan immoo laaluudhaaf dhaqee yoo hin banamne ta'e ulaan sun cabsanii seenan gina ammoo nuti fakkeenya ulaa namaa cabsine jechuun maqaa hedduu tokko nurra fudhatamuu danda'a takka baahattuu jechuu danda'ama waa hedduudha jechuun maaliif saniif nuti xiqqoo yoo danda'ame jennee obsinee eeggannee maal jennee ulaan banamuu diddee jechuudha akkasitti jala bullee ita jala buluu goonya takka jechuudha yeroo ammaan tana qabbantinis gaa hedduu waan ammaatti hirtuuf akkasi deemne argachuu hin dandeenye jechuudha inshaallah isin hundaafuu du'aa hojii san dhaabbadhaa nuti waan godhamu qabnu ni goona as jirattis hedduu galatoomaa warri gartee raajuu obboleessa keessan rakkoon obboleessa keessanii isin dhagaamtee isin quudhee midhamni obboleessa keessaniitiif akkasuma haadha manaa isaa faayoo ilmaan isaa jireenyi isaa walumaa galatti isin itti dhagaamee hedduu cinqamuutiif jirtan jechuun isin hin jiru natti qaata galatoomaa isin hin jiru walumaa galatti hunda keessanuu san jechuu barbaada inshaallah viidiyoo itti aantu irratti maal akka walitti deebinu walumaanuu kan arginu ta'a san jechuu barbaada nagaatti baay'ee.